ammallee baatee abshir si booda jirraa hin sodaatin eegi kaan godhu hanga isiin si goote anuu irraa hin kafalaa waan hin jeessanis ammaas uf duuban deebi'u hojiin hin godhee si garsiisaa siin je'ee achii dhaadannoo isaa gartee si jajjabeessaa jira ammallee isaan jalaa hafaa jirtu natti hin fakkaatu ati gartee akka koomina irratti hin kaane saayiba jaarsa kiyyaatii abbaa mana kiyyaatii inni kuni isaa jecha inni kun nu wajjin jira waa hedduun nu cinaa dhaabbachaa jira jetteeti galata kiyyallee rabbii nama galata namni na galata namaa hin garjine galata rabbiillee hin beeku janii galata kiyya qooda kiyya na kaayaa jirti haa galatoomtu rabbi si haa kabajuun siin jaa rabbi si haa ulfeessu ati immoo ta'u ulfina dhagaa malee ulfina namaa hin beeyne isiirra ammata si gootee safuusan qaanyisan isaan waliin mufachuun mallayyattee si gadhiiftee wallaalteeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota caalaa tuub jirra jirtu isiniin jecha baga jiraattan nagayaa fi salaamanni koo qilleensarraan bakkuma jirtan maratti isin rakkabu isiniin jecha eegaa eessa booda aante eessa dhiboote eessa nurraa batte jechuun keessan isin oolamu eegaa akkuma beekamutti dhimma haajaa dhuunfaa hiyyaatiif yookaanis dhimma hojii wayiitiif sakatta'iinsa xiqqaa wayii tokkotti waan hin jiruuf jecha san irratti biizii ta'uu kiyyarraa kan ka'e isinirraa dhabame noof kolcha isiniin jecha arra maal qabattee dhuftee maaliin as baatee jechuun keessan hin oolamu wanni hin qabadhee dhufees akkuma harkaa jirtanitti ammumaan tanaan gaa onlaayina seenee akkumaan hin banettiin bilbila kiyyarratti taatee obboleessa kiyya jawaadee irratti tahaa jirtu akkumaan harkettiin viidiyoo kana isinii waraabuudhaaf dhaamsa kana isin biraan ga'uudhaaf dirqame obboleessa kiyya jawaade siifi firii jaalalaalleen baga rabbii isin baasee baga rabbii isin dandamachiisee isiniin jechuu barbaada hangaan dhufee si bira ga'utti jechuu kiyyaa waa hundaafuu ta ilma namaarra ta rabbii caalaa baga rabbi si baase baga rabbi shira diinaa jalaa si dandamachiise ta dheengadda dabarte sanii har'aas deeffachuudhaaf yaalii godhanii turanii garuu ittiin milkaa'anii ganaallee milkaa'uuf hin ta'ani yeroo isin baatanii mana zakkootii fi mana abdiitii fi kana hundaa'u odeeffannoo jirtu iccitii nu baasii nu garsiisettaniin isiniin garsiisa yoo kana nu gootu taate nagayaan karaa ilmaan keetii deemtaa yookaan ammoo si gadi hin dhiibnuu jettanii yeroo sodaachifamtu hayyee isiniin garsiisa yeroo gabaabduu keessatti osoo ooltee hin bulin tooftaan kun dhufeefi mana namni keessa hin jirre ona mooraa cufaa agartee namni keessaa baqate ulaa qulfii teessu tan namni nuun seenne yookaan ibliis akka zakkoo agartee fakkaattonni keessaa manni shayxaanaa isin garsiiftee kana isiniin jettee halaala isin jalaa baafattee jechuudha ayiliidhaan tapha sammuu taphattee jechuudha baafattee isin lubbuu siif dabbartee toonnoo jalaa baatee tattee aanu hoo maali mana isiillee bakka isin seentu gartanii jala hordoftanii qasilaa barree jettan sanillee yeroodhaaf bakka san dheeyite malee manni isin jirtu sannatti hin fakkaatu akka kiyyatti bakka yeroodhaaf dheeyite isin garsiifte malee mana isii kadhugaan bakka isin jirtu isin hin garsiifne mana zakkootis isin hin garsiifne eegas boodallee anaaf ijaadellee walitti dhufnee firii jaalalaatii wajjin dheeyinee sakatta'uudhaaf yaalii goon manni zakkoodhaa akkuma beekamsanitti kan mana cufaa taa'u mana onaa walumaan garree mana abdiillee dheeyinee mana abdii hanga teenyee eeyinuu fi waa hundaanuu gartee yaalii gooneen milkaa'uu dhabnee hin agarree jechuu bakka isaan boon yoo ijoollee abdiitii fi ollaa wajjin jiraatu taate malee hatta haadha manee isaa hin agarre namni nuti gaafii deebii goonee gartee irraa odeeffannoo xiqqoo sassaabuudhaaf yaalii goones nama ollaa wajjin jiraatu hin harkanne jechuu deebi'aniiti isiilleen dhaadatti bakka isiin bakka jirtu sanirraa dhaadachaa jirti innilleen zakkoolleen akkuma ammaan dura nu dhaadatee lukkuu takkaaniin qeessan keessaa isaa iyaasaa isaan hundaa'uu jee dhaadachaa turetti har'a fala lukkuudhaan dhufee obboleessa isaa jawaadee ta'an ammaan dura isa godhe san osoo isan sheeneesiin sanirraa gorsa osoo hin fudhatin osoo komatamaa jiru
kararraa deebuu didee arrallee waan kana bifa lukkuutiin waan kana tolfatee itti dhufee isa miidhuuf yaale. Laakiin ammoo zakko carraa ajaa'iba qabda mooti. Akka dhageenyutti ulamaa'ota yookaan barsiisota quraana rabbiirraa oguu dhageenyu nama jallaa fi nama gartee shayxaana abbaduu fi kana ala kulli ala walumaa galatti rabbiin addunyaa tanarra tahaafii jan. Addunyaa tanarra ni taaf nama jallaa. Waan san hujiidhaan qabatamaan dhibbarraa dhibbatti akkaan harkuna gootee jechuu dubbiin ta'e dhugumaan nasiiba qabda. Akka carraa ta'ee furmaateenis mana jiraachuu dhabuu isii haajaadhaaf baate. Ana akka tasaatti biizii ta'ee gartee gurbaa kana biraa maqanii ta'e bira hin jirre. Jawaadee fi firii akka carraatti kophaa isaanii taa'anii mana taa'u jiran rabbi nasiiba si tolchee irra dhaabbatte malee siiriin teetis si jalaa fashalooyteeti balaa ammaan dura si mudatte tasanii olii Doktor Furmaatee irraa isa harkatta turte waagaa kee gatii kee harkatta turte dabalataan anillee nutuunichi jiraadhe kan jahu immoo nasiiba qabda akkuma jaame sanitti gartee nama jallaa fi shayxaanaa fi rabbiin addunyaa irratti ni tahaa fi niyyaa isaanii fedhii isaanii sanni guutaa fi waan sana amma qabatamaan akka agarru nu goote zakko eega tanaan ka dhuftu taate dhaabbachuu diddeematis kimiyaanis yookaan hidaayatu zakko ikraame abdi eega karaa kanaan dhuftan waliif hidhanne waliif teenya waan isinit dhufuu taa'u asumaan nu eeggadhaadhaa ilaa hanga ammaan tanaatti hamma danda'ametti jawaadee fi nu warreen gartee isaa wajjin jirru kana hunda wal tasgabbeessaa wal qabaatti osoo tarkaanfii isa maayyitti cin tarkaanfatiin wal qabaatti wal tasgabbeessaa jirra turre ammaan booda garuu wanni walirraa wal tasgabbeessu inuma hin jiruu beeka waliif teenya amma waliif baan akka mana haareetti kimiyaano engadda rabbiin Doktor Furmaatee harkaa rabbi si baase rabbiin si baaseeti waa malaati malatteen ta'e waa rabbiin fedhii isaatiin si baaseefu waa isiin gartee safuu yookaan abbaan mana keetii abbaan ijoollee teetii saayiba abbaa mana sii ta'uudhaan gartee akka koomina irratti hin kaane saayiba jaarsa kiyyaatii abbaa mana kiyyaatii inni kuni isaa jecha inni kun nu wajjin jira waa hedduun nu cinaa dhaabbachaa jira jetteeti galata kiyyallee rabbii namni na galata namaa hin garjine galata rabbiillee hin beeku janii galata kiyya qooda kiyya na kaayaa jirti haa galatoomtu rabbi si haa kabajuun siin jaa rabbi si haa ulfeessu ati immoo ta'u ulfina dhagaa malee ulfina namaa hin beeyne isiirra ammata si gootee safuusan qaanyisan isaan waliin mufachuun mallayyattee si gadhiiftee wallaalteeti ammallee baatee abshir si booda jirraa hin sodaatiin eegi kaan godhu hanga isiin si goote anuurraa hin kafalaa waan hin jeessanis ammaasuuf duuban deebi'u hujiiniin godhee si garsiisaa siin je'ee achii dhaadannoo isaa gartee si jajjabeessaa jira ammallee isaan jalaa hafaa jirtu natti hin fakkaatu itti jirta biratti hin argamanii malee maaliif akka caalaan si sakatta'u jiru waan beeyteefi kotteeti irraa dhaabbatte kanaafu waan si mudachuu ta'u waan sirra ga'uu ta'a arkuuf teessaa ammaan booda tarkaanfii isa maayyii sirra fudhachuudhaaf murteesseen jira safuu cabsuu waan jaamuu fi tarabbiillee isii tana gafuu itti taleeytee bakka namni naan ja'u hunda bira kuteetiin jira jechuudha obsa fixadheetiin jira amma wal garraa alhamdulillahi rabbil alamin Mr. Jawaadee fi firii jaalalaalleen baga rabbii siin baasee alhamdulillahi rabbil alamin rabbii keessaniif galata galchaa cinaacha keenya dadhabaa laalanii akka isaan nutti hin fayyadamne irratti of eeggannoo maayyii goonee tarkaanfii barbaachisaa fudhachuudhaaf of qopheessaan isiniin